Masriin hooggansa haaromsa Itoophiyaa mormuudhaan UN itti xalayaa barreessite. Itoophiyaan laga Abbayyaa irratti ijaarte dureewwan biyyoota baha Afrikaa bakka argamanitti eebbifameera. Masriin Itoophiyaan hidha ijaarte eebbisiisuun hojii eegalsiisuu ishee mormuun mana marii nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti xalayaa barreessite. Xalayaan ministeerri dhimma alaa Masriin Badiir Abdallaa pirezidaantii mana marii nageenyaa UN'if barreessan jedhame Itoophiyaan adeemsa gamtokkee hordofe jedha. Itoophiyaan hidha laga Abbayyaa irratti waggoota 14 darbaniif ijaaraa turte bakka dureewwan biyyoota baha Afrikaa argamanitti guyyaa har'aa eebbisiiftee jirti. Osoo Itoophiyaan eebbarra jirtu Masriin xalayaa barreessuu miidiyaan biyyattii Al-Ahraam kan gabaase. Eebbiidha kana Itoophiyaa keessatti gammachuu guddaa uumuus jalqabaa eegalee kan mormaa turte Masriin garuu balaaleffattee jirti. Al-Ahraam akka gabaasetti xalayaan barraa'e Itoophiyaan hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa ofii ishee hoogganuun akka wal qabatu ibseera. Hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa seera qabeessa fakkeessuuf yaaliin hin milkoofne taasifamus xalayaan barraa'e seera idil addunyaa fi qajeeltoo mormuun tarkaanfii gamtokkee fudhatameedha jedheera. Itti dabaluunis Itoophiyaan hidha kana eebbisiisanii hojii eegalsiisuun seeraawwan idil addunyaa kana dura cabsite jedheen alatti seera dabalataa cabsite jedheera. Ministeerri dhimma alaa Masriin tarkaanfii gamtokkee gama Itoophiyaan fudhatamu mara inni balaaleffata jedhameera. Dhimma kanarratti gama Itoophiyaatiin wanti jedhame jiraachuu baatus aangawoonni Itoophiyaa hidhi kun Masrii akka miine irra deddeebiin dubbataa turani. Itoophiyaan waggaa 10 oliif waltajjiiwwan idil addunyaa irratti Masrii irratti olaantummaa dippiloomaasii goonfachuun hidha guddicha laga Abbayyaa irratti ijaarte eebbisiiftee jirti. Masriin boodarra Suudaan immoo amma bishaan nutti yaa'uun hanqisa jedhanii yaaddoo himatu. Itoophiyaan lammiilee miiliyoona dukkana keessa jiraniif anniisaa elektirikii dhiyeessuuf ishee gargaara. Xalayaan kun Itoophiyaan gamtokkeen pirojektii kana eegaltee fi eegasiis Kaayiroon dhibdee jiru furuuf dippiloomaasii fi dhaabbilee idil addunyaatti UN dabalatee iyyachuu xiyyeeffatte jedha. Masriin dippiloomaasii jechuun faayidaa biyyoolessaa ishee kabachiisuuf humna dhabdee osoo hin taane biyyoota yaa'aa gadiif waltumsuutu barbaachisa ilaalcha jedhuuni jedheera. Tumsi kun seera idil addunyaa fi yaaddoo biyyoota yaa'aa gadii kan yaada keessa galche ta'uu qaba jedha. Faallaa kanaa garuu Finfinneen mataa jabaachuu fi marii harkisuu himateera. Xalayaan Masriin barreessite Itoophiyaan biyya keessaa deeggarsa cimsuuf ajandaa siyaasaa of dura aansuun himate. Eebba hidha haaromsaa irratti ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad hidhi kun guddina waloof nu gargaara jedhan. Itoophiyaan hidha kana kan ijaarte badhaadhuu fi naannicha yookiin gaanfa Afrikaatiif anniisaa elektirikii dhiyeessuu fi seenaa uummata gurraachaa jijjiiruu fi malee obboloota ishee miidhuuf yaadamee miti jechuun dubbatani. Mootummaan Itoophiyaa anniisaa hidha kanarraa argamu lammiileef dhiyeessuun ala gabaatti baasuun waggaatti doolaara biliyoona 1 argachuuf yaada qaba. Pirojektiin humna ibsaa guddicha Afrikaa fi addunyaa irrattis pirojektoota gurguddoo keessaa tokko kan ta'e hidhi haaromsa guddichi Itoophiyaa wayita eebbifamu aangawoonni biyyoota Afrikaa adda addaa argamaniiru. Aangawoota federaalaa fi naannolee Itoophiyaan alatti pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruuto, pirezidaantiin Jibuutii Ismaa'eel Omar Giilee, pirezidaantiin Somaaliyaa Hasan Sheek Mahmuudii fi pirezidaantiin Suudaan Kibbaa Salvaa Kiir argamaniiru. Kana malees ministeerri muummee Suwaatinii Ruusel Miisoo Laamiinii, ministeerri muummee Barbaados Amoor Mutalii fi dura ta'aan koomishinii gamtaa Afrikaa Ali Yuusuf sirna kanarratti argamaniiru. Aangawoonni Afrikaa kunneen jala bultii eebba pirojekticharraa eegaluun bakka argama pirojektii kanarratti kan argaman yoo ta'u turtii isaanii keessattis kutaalee pirojektichaa hunda daawwataniiru. Pirojektiin kun akkuma injifannoo Adawaa milkaa'ina uummata gurraachaa yookiin Afrikaa hundaati kan jedhan ministeerri muummee Abiy Ahmad aangawoota Afrikaa bakkichatti argaman galateeffataniiru.